jirani gama biraatiin immoo yeroo amma kana dhiyeenya kana sirraa haasofni jirra barri bara dijitaalidha namni CD kaasetti kan fayyadamu hedduullee hin jiru haa ta'uti garuu namoonni gama onlineetiin akka argataniif illee biyya keessattis ta'ee biyya alaatti CD-wan isaa weelluuwwan isaa haaraan haala ho'aa ta'een gurguramaati jira keessumaayyuu isaa amma iTunes jedhanii warri biyya alaatti fayyadamaa jiran kana keessatti yeroo jalqabaa sadarkaa sadaffaarra ture sa'aatii muraasa booda immoo sadarkaa lammaffaa jecha kaleessas ilaalaan ture sadarkaa tokkoffaarra ture egaa kaka'umsi jiru baay'ee kan nama boonsuu fi kan nama cimsudha haaluma wal fakkaatuun garuu immoo gadheen keessaan dhabamtu guyyaa kaleessa Oromoon hedduun isaanii report godhanii fuula YouTube kanneen cufuudhaaf carraa guddaa ture namoonni kaka'umsa waliin report godhaa isa yeroo darbe nutis himaa turre san irratti jechuudha egaa sirba isaa guutuu isaa namni YouTube irratti galakkisee ture garuu sa'aatii muraasa booda report godhamee YouTube sun akka cufamu taasifamee jira kun amma argitanii sadarkaa lammaffaarra jira egaa kun waan hamilee namaa cimsuudha artistoota kaaniif illee waan kaka'umsa guddaa ta'udha yaa ammaan tan sa'aatii amma akka durii kaanii duri khasetti kirrii tokkoon ture sistamiin akkas ture am CD'n wanyedhe CD'leen ammaan tana all day jijjiirame jira kataatuuti ammoo artistoota hedduun sirbi isaanii qabaasanii YouTube irra fe'anii YouTube sunirraa abbaan YouTube cha dursee qarshii wayiin kennaaf ture hacaaluu kan akka adda ta'een miiruu uummata waan beekamuuf maatiin maxxansiste hara CD'leen CD kana hin dhaggeeffatu namni sa'aatii ammaatti digital age akkuma saniin jedhan online am systemiin kun systemii internet gubbaa argattu silkum qabdirra wanni taayichu iPhone silk smartphone kanirra kanama iTunes irra dolara kudan jechu dolar kaffaltee online bitataa jechu ammoo kataatuuti malee CD nu bal'inaan bitamuu jira maaliif bitama namoonni akka kennaatti wali kennu jirani nam khayyadachuu fi nam dhuga Oromooti wareegame dhuga Oromootiif gatii hin baamne umri kanatti wanni agan geettir dhaqqabde wanni tokkammoo akka malee nagammachiis hardeebe jedhu namooti maaliin miidhamanii edha khabraamitti dhufe waggaa tokko dabreef laal sobii fixees ganamaati sobii inturo ooleen bulu dafe fade out godha gaafa caaluun du'e warqaanidhani kaan ijjeessanii guddo sobuuf laalan miidiyaan Itoophiyaa 40 gaaf dhugaa caaluuti boo'ee boochisa ture pirezidaantii akka oppidiyoon boo'a turte walumaan beenna miidiyaan raggat baate hardee iddisa irratti miidiyaa agamii gabaas agamii dubbat so sobii fixees ganamaaf hin turu dhugaan galgalaan galtee baanan ta'anii dhugaan caaluu mul'anne galuu jirti dhugaan caaluu waan inni fagoo ka dubbadda keessa Itoophiyaa dhugaa haq dhabuun caaluu Itoophiyaa diiddee miti Itoophiyaa illee hin diigamti obviously kunam waan rabbi bira murtaa jedhee yaadani kana ammoo dhugaan caaluu akka bakkalcha baate mul'atti jechuun sun keessa tokko onnee uummata Oromoo hedduu keessanu Oromoon durii naannoo Finfinnee kana dhalattee guddadde duunisi taayota afaan Oromoo itti dubbattulleen simima beekaa afaan Oromoo kan dubbachuu dheettu dubbiin galtee fi ammaan tan sabboonummaan Oromoo sadarkaan eegamnu gubbaa waan akka fakkaata kun ajaaluun kooziif du'e kooziin inni du'eef dhugaa Oromooti du'e dhugaan isaa ammoo Oromoo walitti qabuu jirti jechuudha that is excellent waan guddoo nam gammachiisa خان أمو وني أنا مالي قالت قال شو بربادو artistoot kaasetti isa kan bahu keessatti namoota hedduu gahee gurguddoo taphate recognize godhuu qabna warra albeen macaaluu hojjat keessa mucaan tokko miidhaa jira dinqisiisee nu dhansuunfaa dinqisaa baheera dinqisaa dhiyootaan bahe manidhaa tur sirbi sadii isaatti hojjate daawwit faaniin jirti daawwit addesaa kamuuzuu kaasaa faan artistooti compose godhuun sirbi kanirratti qindeessuun hojjatan lakkoofsan qaban amma hundumaa galateeffachuuf beeki kaan dhiifnee kaan galateeffachuuf illee komii kaasuu malti garuu namooti hojiin Hacaaluu inni sadaffaan yookiin hojiin inni dhumaa kun akka uummata bira gahu carraaqan hedduu waan si gammachiisaati akeeka namoota mana hidhaatti naquu kana kaasuu barbaadetan amma gaafa akka guyyoon kaase gaafa Hacaaluun wareegamu Hacaaluun gaaf sana oppiiduuf illee goota ture kaampiin nafxanyaa kun illee goota itti faarsa turte miidiyaan Itoophiyaa hundi akka gootaatti faarsa turan waggaa tokkoffaan isaa gaaf ga'u garuu oppiidoon hin jirtu beektaa hin jirtu dhabamteetti waltajjii irratti hin jirtu miidiyaa irratti waa'ee Hacaaluu isiidhaa kaaftuun argitu kaampiin nafxanyaallee kaleessa diina ture lallee diina borillee diina akkuma inni illuu waaqni araaramu fi akkuma inni jedhe jechuudha jarrillee hin badde jechuudha si galee sanaaf amma akeeki oppiidoo tu warra gumaa waan taateef nama CD gurgurullee hin adamsiti nama tiishartii isaa uffatu hin adamsiti nama waa'ee Hacaaluu faarsuun dhuma Jawaar yeroo tokko waa dubbate na yaadan oppiidoodhaaf gooti Oromoo warra du'eetti goota du'e qofa jaalatti goota gaaf jiruun faarsitullee
diina turte beeni ma eenyu warra tikaa itti ramadamanii adamsaan turre gaafa lubbuun jiru akka inni siidii hojjenne warri mana isaatti manneen muuziqaa Hacaaluu waliin hojjetaa ture hundi reedi ta'aa turan poolisiidhaan beeke. So isaatu OBN irratti sirbisaa kan dabarre mari kanaaf gooti OPDOodhaaf warra wareegame ammayyuu warra wareegameyyuu hin feene jechuudha. Oromootu goota isaa yaadataa jira waltajjii Hacaaluun irra faarfamu lattillee mul'achuun feene uummanni illee jaran barbaadu mul'achuun feene qofa osoo hin taane affeerraaleen hin godhamnee fi akkasuma fakkaata godhamuuf illee hin qabu wanni Hacaaluu dhokatee Abrahaam akkasuma fakkaateeta OPDOon akkuma Hacaaluun dee warri isaanii kontrooli jalgalche kontroolachuun reed goot warra illee marsiti balbalirra nan fitte uummatiin baqachiifte warri nukkaamsite jechuudha maatii nukkaamsite haqqi isaa qofa osoo hin taane maatii nukkaamsite jechuudha dhugaan ammoo maal jedhan galgalaan galta akkuma jedhan sun gad ba'uu jirti jecha amma kaaftu kun guddoon attole Abrahaam kaa Jawaar jedhetti ati Jawaar maal seeta OPDOon qabsaa'ota Oromoo infartiti beeta Taaddasee Birruu infartiti eenyu infartiti Abiy Ahmed gaaf tokko gad ba'ee nu ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kani wareegam akkinni doonee fi yaalii godha turaaye namis waraana bilisummaa Oromoo abaa'u Laggasaa Wagii yaa diini warri bitaa abaa'u adamsee yookaan qabsaa'ota Oromoo adamsee lafa balleesse muqqottoo beektaa warra OPDO jechuun muqqottoon beektaa miti kadeebisattiin sanyuu fi balleessu warra akkasiiti of course sanyuu fi jechuun hin dandeenyu so they are anan wanni guddoon na gammachiisa fakkeet bagguun fakkeessu baatti miidiyaan OBN faan iyyanii iyyisiisaa turanii sirbi it's okay it's great garuu uummata Oromoo wanni akka malatti gammachiisa biyya alafa keessatti guyyaa Hacaaluu kan itti wareegam armaatti akkuma reeffata agarsiifti qeerroo waan kan godhuu jirtu adamsaniidhaan Shaashamanni keessatti uummata karaa gubbaa marsanii shoror keessa turan Hacaaluun lammii Oromooti lammummaan immoo isaa Itoophiyaa biyyi dhibii faranjii keessa Kanaadaa keessatti guyyaa 29 waxabajii 29 maqaa Hacaaluutiin guyyaa Oromoo jedhanii faranjiin guyyaa Oromoo kan itti jechuudha. Itoophiyaa keessatti amma guyyaa hin qabne guyyaa dhiyeessi goota kan faarfachuuf mootummaatti wanni siiqaa nam 450 ol koronaan guyyuma Oromoo walitti qabamte laf balleessaa jechuudha. Kanaafuu waan hin tolchine hin qabdu obstaakilitti ta'uuf gufuutti ta'uuf dhugaa kan ba'u dhowwuuf in ukkaamsite garuu dhugaan rabbi baasa cabsite baatii we will see. Walumaa galatti kanarraa maal hubatta akkuma durii irra deddeebinee kaasaa turre Itoophiyaa keessa sirni sun sirna Oromoo akka yaaddootti lakkaa'u as a threat sigalee goota Oromooillee hin feetu Oromummaallee hin feetu Oromoo fi Itoophiyaan akka diinaatti diinummaa beete sirna tokko Oromoo akka diinaatti lakkaa jechuudha. Kanaaf amma mataa Oromoo hunda akka diinaatti lakkaanii gariin ajjeesanii gariin hidhanii gariin immoo biyyaa godaansan. Instituushinii Oromoo jedhamu hundumaa hin fedhan waan Oromoo waan dubbatu. Ammallee sirruma durii itti fufee jechuudha. Egalee darbii immoo haqasaa akka hin baane irra ciisanii kan jiran waggaa tokko guutuu. Darbii immoo amma siidaa ijaarreef jedhan mee amma wareegamni Hacaaluu uummanni haga kana uummanni waan qabuun tishartii maxxansee waan isa ibsu gariin walaloodhaan gariin sirbaan gariin waan danda'u hundumaa gochaa jira jechuudha akka gootaatti faarsa jira. Mee caasaan mootummaa ka maallaqa dila haga kanaa qabu instituushinii hamma kanaa qabu waa'ee Hacaaluu guyyaa tokko kaasuu argitanii beektan miidiyaan mootummaa 50 laayivii akka hin dabarsin dhiifi sagantaa akkan hojjennu. Dorkaman si galee dubbiin dubbii Hacaaluu qofa miti beeku dubbiin dubbii Oromootii fi dubbii Itoophiyaati jechuudha. Egaa mootummaarraa yeroo baay'ee hawaasnis waa'ee Hacaaluu kan haasofnu yeroo baay'ee koomentii isaan nu barreessan maa'inni warra gumaarraa waa tokko illee guunuu hin barbaachisu baguma hin godhini waan jedhus egaa namoonni kaasatti jiranii isaan akkasitti haa dhorkanii haa rakkisanii malee namoota 450 olii galma kana keessatti galuu hin danda'amu eebbasiidii isaa irratti nama haganatu argamu qaba haa jedhan malee garuu sagantaan achirratti qophaa'e sun kan baay'ee nama gammachiisu kan isaaf maludha namoonni achirratti argaman jaarolee gaa kaasti warra bahanii namni mataa Oromoo jedhamu hundi waltajjii isaan irraa naaf sirri egaa nama gara Arsii Lixaa kana sheekicha magaafas baratti argamu inni haasemaa inni waa'ee siidaa isaa fakkaasanii dubbatanii jiranii asiin dura wanti waadaan nu galame jira uummata Oromoo miiliyoona kan cufa barbaadu waan ta'eef waan waadaa galtan san yoo asillee jiraachuu baattanii bakka jirtanitti egaa waan waadaa galtan san galmaan nugaa waan jedhus kaasaniiti jiranii egaa isaan dhorkanillee wanti isaa malu waan babbareedaatu ta'aa jira waan ta'eef akka rabbiitti wanti hundi
maqaa Hacaaluutiin amma tiimiin kun tiimii jabaa ijaaranii faawundeeshinii Hacaaluu hundeessanii jiranii faawundeeshinii sun yeroo dhiyootti waajjira hin qabaata jedhanii jiranii faawundeeshiniin kun gara fuulduraatti hojii guddaa qabaachuu danda'a hojiiwwan leegasii Hacaaluu itti fufsiisuu sirbootaan muuziqaadhaan gootummaa Hacaaluu kan leellisu waan qorannoo aadaa sirbaa fi muuziqaa Oromoo irratti waan baay'ee hojjechuu danda'a jedhee yaada. Waan Oromoof Hacaaluun hundi isaa karaa faawundeeshinii sanaa fi karaa uummata Oromoo inumata suni hawwii qofa osoo hin taane waan lafarratti Oromoon godhaa jirtu waan ta'eef sanarraa abdii qabna jechuudha. Egaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiillee sagantaawwan torban qopheessaati jirre guyyaa Hacaaluu jedheetti waxabajjii 29 moggaasee guyyaa sanitti egaa sagantaawwan garaagaraa dookumentariiwwan afgaafiiwwan garaagaraa dabarsuudhaaf egaa kennaa addaalli fakkaataa Hacaaluu jennee qopheessineetu turre haa ta'uti garuu guyyaa dhuma wal fakkaatu waggaa isaatti OMNs biyya keessa saatalaayitii irraa balleessaniiti jiranii amma akkuma Biraam duratti jedheessu instituushinii Oromiyaa balleessuun kun maaliif barbaachise mee OMN kana torban dura yookaan torban lama dura humna akkasii qaban tanaan cufuu hin danda'an guyyaa dhuma wal fakkaatu irra maaf gochuun barbaachise kan jedhu gaafa argitu haamilee dhuma Oromoo cabsuu Oromoo gara duubaatti qabuudhaaf waan fuulleffate fakkaata egaa OMN bara duriillee si'a 32 oliif saatalaayitii irraa bahee deebi'ee dhufee jira waan ta'eef egaa hawaasni abdiin kuratina yeroo gabaabaa keessatti saatalaayitii gubbatti dhufnaa jechuudha barbaada. Yaa wanni walumaa galatti dhugaa OMN qilleensa irra dha'uun akka wanni Hacaaluun kabajaman tolchuun akka Oromoo baay'ee piroojeektiin kun qondaal mootummaa tokko irra dhagee waan kan maal jedhan seeta fagoo murtooftu waan kana Oromoo yoo walitti dhufi morminuu rakkaasa for the coming 5 years waggaa 5 itti aanuuf Oromoo walitti hin qabamin baay'inaan kun murtee 6 kiiloo irra murteessanii 4 kiiloo irra dabarte. Mallas dur jedhe san Oromoo katanassaa nu balleessin sodaatan mallasumna Oromoo qabuun beeka warri tun garuu Oromoo tuffatti beekte jechuun namni tuffatamaan silaaftu namum tuffata beekta humnuuf waan hin tuffanni hin qabdu bitta tuffatamaa yoo si tuffatellee gatii hin qabu anyways karoorii amma guyyaa Hacaaluuti wanni gaafa Hacaaluun dudama gas gadhangalee bennaan namoota gas gadhumataniif maal in sodaatan bakka barcuma fiiti waan sodaataniif irreecha Oromoon dhaan maani Oromoon dhaan guyyaa opiniyoon barbaadee dhibiin jiru guyyaa ammoo Oromoo walitti dhuftedhanii terrorize ta'u namoota hedduu yakkama godhanii maani godhanii aguranii cuuf caala ammoo inni si gammachiisa Oromoon karaa irra bahee warri mormin malee mani isa keessatti Oromoon cufti dhugaa jirtu waan hubachuu jirna fakkaata akka dansa hubata ganaan malee dhugaa sitti hima namoonni kaan takkeen beeloftootii watolchuuf yookaan maani jechuuf oriu danda'an girrisuu danda'an eessalleen dhaqqaban sobdoota nam soob rabbi waliin hin jiru dhugaa waliin hin jirtu uumamin waliin hin jiru uumaaf uumamin waliin hin jiru kanaafuu sobdoota dhumii isii salphina bagum dhugaa Hacaaluu irra fagaattedha dhugaan Hacaaluu ammoo hin baate 100% kanuma abdii qabaneef. Golamna. Egaa dhimma Hacaaluutti wal qabatee egaa siidiin isaas eebbifameeti jira gabaa irratti argattu waan ta'eef qarshii dhibbaan siidii isaa bitachuudhaan egaa hiriyoottan keessaniif maatii keessaniifis akka kennaatti olii kennaa isiniin jechuu barbaanna amma muumii gara kaaba Itoophiyaatti haacee nuti waraanni naannoo sanii baatiiwwan 8 ol egaa turee booddee yeroo ammaa kana ammoo ho'a waan ho'i fakkaata naannoon sunii egaa waraana yaa diqqoo dubbiin nuuti ite kaatee waraanni waan qabbanaa fakkaata garuu dubbiin naannoo sanitti deemaa jiru waan ho'i fakkaata mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'eedhaaf TPLF daaraa botoroo godhee jira egaa boodarra immoo ufuma gaabbee waraana dhaabuu isaa ibsee jira yeroo ammaa kana immoo waraanni TPLF magaalaa Maqalee gudditti dabalatee iddoowwan garaagaraa of jalatti galchuu isaa hawaasnis jiraattonni naannoo sanis egaa BBC gubbatti miidiyaawwan garaagaraa irratti argaa turre gammachuu isaa gama garaagaraatiin ibsachaa jira maaltu adeemaa jira. Okay ani jalqabuu fi yaadumaa fi Abiy Ahmed Joo 8 hindur yeroo waraan Tigraay irra labsu yookaan waggaa 3 hindur yoo waraan bilisummaa Oromoo fakkeessa Oromoo irra labsu karoorii Somaali kaayoo waraan suni maaliif yaadamu waan jedhe irraa dubbanne dansa Abiy Ahmed waraan walamaaf labse tokko barcuma ofiitti soda waan qabuuf barcuma ofii eeguuf waraan Oromiyaa illee labse Tigraay illee labse Khalamaffaa Itoophiyaa gudditti ijaaru piroojeektiin Itoophiyaa gudditti Minilik Taayila Sillaasee ijaaruuf Abiy karoorse failed nyaatamte jirti amta barcuma ofiitti fight tolchuu danda'a sulli irra seefii miti gabaabsee explain godhuu fi maaltu tolfame waggaa 3 dura kun dhufee Oromiyaa keessatti gareen abaawoon wal dhabanii naani adda bilisummaa Oromooti wal dhabnaa waraan bilisummaa Oromoo harka isa kennate gal fixu jalqabe
edduun isaanii marzi nyaachifamanii sababii adda addaa dhalatee warri galteef yoosuma bosona deebi. Inni akkuma dhufee namni dursee hubatee Abiyyi Ahmad akkinni Oromummaaf waan Oromummaa jedhama akkin barbaan karoor isaallee keessa maaster pilaan isa keessa akkin jiru waan argeefi warris mormee bosona deebi'ee hin balleessadheetti duulee guyyaa 15 gaafate waraan bilisummaa Oromoo loluuf guyyaa 15 kan waan hin jijjiirreef naan galte malee waraan bilisummaa Oromoo waggaa 3 keessatti dha'ee dadhabee sabab waraan suni terrorizimii Oromiyaa kibbaaf lixa Oromiyaa giddu galeessa akka Finfinnee dabalatee waan ta'u jiru waliin beeknaa jechuudha. Kaan ammoo waraan Oromiyaa kan irratti riphee lolaa edee deebi'ee waraan Tigraay irra labse. Maaliif labse yeroo sun TPLF karoorii warra akkan ture. Itoophiyaa gudditti ijaaruuf TPLF cabsuu qabna. TPLF cabsinee meeshaa siin qabdirra deeffannee jennaan we are safe warri kaan maal jedhanii dhaadachaa turani warri kaan gabsinaachoo. Karoor warra kan qondaaltota Amaaraa gad baatee haasaa turte beekta. Waraan Tigraay irratti labse waraan Tigraay irra labseenii sirrii tamansiisamee garafamee tumamee baqatee waya keessa ba'ee biyya deebi'ee jechuudha. Projektiin jalqabamaan kan Itoophiyaa gudditti ijaaru Tigraay irraa abdii kutatee baqatee Finfinnee deebi'ee jira. Barcuma fi 6 kiiloo marsee eegu malee karoora Itoophiyaa gudditti ijaaru nyaatame jechuudha. TPLF strike isiitti fufti jechuudha. Amaar dhattee dhukka irra kaafti akka 6 kiiloo illee dhaaduu miti baay'ee akka biyyi guddoon dhaadatu TPLF. TPLF jechuun diin Oromoo turte walumaan beena. Ammallee diin Oromoon akkasumatti hubadha. Ammoo dhuga beekta nama galchanii. TPLF amansiiftee garaftee tumtee ariitii Abiyyi Ahmad gartee harki kennachiifti. Dhimmi Tigraay nuun dhibuu jedhe. Itoophiyaa gudditti ijaaru karoora isaa. Dhimmi Tigraay isin dhibin Itoophiyaan hin diigamte diigamsi bitti arma jalqaba. Tigraay keessa baanaan Itoophiyaa gurri yaayuu irra cite jechuudha yookaan harki tokko yaayuu irra buqqee jechuudha. Garaan isii maaniin isii Oromiyaa ittaanti jechuudha malee maaniin Abiraam Kaatti Dabruutitti deebi'a. Lolli kaaba Itoophiyaa ji'a 8 guuteere ji'a 8 guutee jira amma lola sanaaf amma sirba baay'ee baay'ee ta'u juuntaa faayidanii sirbi baasanii jiranii raayyaa dhufee misooma juuntaa dhabaase. Amma skriptii jijjiiranii sirba biraa sirbi barbaachisanatti fakkaata. Remix godhe. Tokko isaa sirbi lolli suni lola kaaba Itoophiyaa ture kuni seenaa baha Itoophiyaa walumaa galatti seenaa baha Afrikaa keessatti seenaa siyaasa baha Afrikaa keessatti lola hamaa lola godaannisa guddaallee dhiisee darbedha. Kaleessa waa'ee lola san hordofee waraanni Itoophiyaa Tigraay yookiin Maqalee keessa bu'u hordofee Abiyyi haasaa godhee ture. Haasaa bakkee miidiyaaleen Itoophiyaa walgaanitti miidiyaalee usiin jedhu ogeeyyii miidiyaa jedhan Zahabashaa everywhere YouTuberii jettu marti badhaasa kenna awaardii wayii jechuun waan uummata Itoophiyaa goomsitaniif ka jedhu wayii badhaasaaf waamanii achi lola kanaaf kaayyoosaa fi waan kan kana kakkaasee ture. Kaayyoon lola sanaa Abiyyi akka jedhutti waggaa 2 dura yaadattanoo ta'e wayyaaneen Maqalee galtee kaaba Itoophiyaa kana meeshaa gurguddaa achi baafachuu barbaanne jedhan. Kaaba Itoophiyaa meeshaa waraanaa gurguddaa ture. Keessumaa mechanized division ka jedhani kifla xoorii mechanized gar caalaan kaaba Itoophiyaa ture harka 70 ol kan ta'u jechuudha. Mechanized jechuun diishkaa misaa'ilii Zuu 27 waan jechuun maashinii jechuudha. Meeshaa waraanaa kan namaa kan ta'e ka maashinii lola. Suni komaandii kaaba keessa ture gar caalaan jechuudha. Maaliif achi ture? Tokkoffaa wayyaaneen labsuun waraana Itoophiyaa kan dhuunfattee waan turteef meeshaa guddaa achi kuufteetti lammeessoo immoo tireetiin Itoophiyaa waggoota 27 darban Eritiriyaa ture. Kanaaf yeroo hundumaa stand by ture komaandiin kaabaa yookiin ajaji kaabaa sun jechuudha. Sanaaf waraanni kaaba Itoophiyaa kaayyoon isaa tokko meeshaa waraanaa achi baasuudhaaf yeroo baay'ee carraaqii guddaa goggotaa turre uummanni Tigraay konkolaataa fa'aa jala ciisee meeshaas ta'ee humna waraanaa achi qabdan hin baasta waan jedhaa tureef meeshaa achi qabnu baasuu waan hin dandeenyeef achitti jib gochuu dhabamsiisuu barbaanneeti jedhe. It's very tricky by the way waan si qaanessa hoogganni qondaalli waraanaa ajajaa olaanaa waraanaa jedhamu meeshaa waraanaa gurguddaa achi keessaa balleessuu qabeenya Itoophiyaati bar qabeenya biyyaati akki balleessita. Tokko isa jedhee sanaaf immoo itti milkoofne jedha. Tokkoffaa militarii biyya achi jiru hundumaa dhaamsineerra lammaffaa immoo karaa dinagdee Tigraay dinagdeedhaan
dhabamsiifnee jirra dadhabsiifnee jirra caasaa mootummaallee dadhabsiifnee jirra maqaaleen power house turte power house jechuun center of gravity waraana kaaba Itoophiyaatti ta'ee siyaasa Itoophiyaa kaabaatiif seentarii turte sadarkaa tireetiin hin taane yaaddoo nuuf hin taane irraan geenye jirra inumaayyuu jedhe maqalee fi bashaashaa gidduu amma garaagarummaan hin jiru tokko kaayyoo isaa wajjiniin kan wal qabsiisee kanadha maaliif maqalee ba'an kan jedhuuf tokko karaa Grand Ethiopia Renaissance ida haaromsaa irratti yaaddoo karaa Egypt kana wajjin wal qabsiisee yaaddoo qabna sanaaf of qopheessuu qabna kan jedhu tokko kaasee jira lammeessoo immoo daddaaqama diinagdee biyya keessaa ummanni waan nyaatu dhabuu jira waraana Itoophiyaa waraana Tigraay keessatti baasii waraanaa qofa osoo hin dabalatiin gara birrii biiliyoona 100 bajeta Tigraay ka waggaa 10 ka ta'u achitti baafnee jirra kasaaraa guddaatu nu qaqqabe waan ta'eef sanaaf achi ba'uu barbaanne kan jedhudha ka biraa immoo proxy war waraana karaa bitaa karaa cinaatiin nurra deemaa jiru fakkeenyaaf warri arabaa lammiilee 50 achi qabnu nurraa baasa jedhanii sunni ergama diinotati ka Egypt fa ta'u mala waan ta'eef lammiilee san baasuufis maallaqa nu barbaachisa sanaaf baafne ka jedhu ka biraa immoo waraana uummataa ka Tigraay uummanni waraana Tigraay waraana keenyaa fi hostile ta'ee jira yaaddoo nuti ta'ee jira jeneraalonni baay'een hoogganoota waraanaa dabalatee achi dhumaa jiru harka kennataa jiru booji'amaa jiru kanaaf keessumaa warri maqalee jiran dabalatee uummata Tigraay akka treetii akka diinatti lakkaa'u jalqabanii jiranii badiin biraa waraanaan odoo matarra dhaqqabin achi baasuu barbaanne jedhee waan akkasii koozii akkasii mataa ture jechuudha. Egaa namni kun haasaa isaanillee guutuu isaa caqasaa ture asiin takkaa hin waakkata asiin immoo akka injifatanillee waan haasa'u fakkaata egaa sagantaa sana irratti injifatamneeti miti kaayyoon keenya duraanillee meeshaawwan waraanaa gurguddatu ture isa fudhachuudhaaf ture kaayyoon keenyallee isaan harkaan gaannee jirra waan ta'eef wanti hagana gannee agwaagwaa nagar jedhaan naannoo Tigraayitti achitti kana caala wanti nama dharraasisu lolleerra kanaaf isni deebi'ee dhufneedha asitti immoo deebi'eetiin waraanni naannoo san ture waraana federaala jechuudha kan naannoo san ture hawaasni Tigree jechuudha diraama guddaa akkatti taphataa ture ufuma afaan ofiitiin haasaa maal jedhee dubbataa egaa namoonni naannoo sanatti jiraatanii warri TPLF dhufanii waraanaa jiranii rakkoo nageenya qabna waan ta'eef tika mootummaa barbaanna mootummaan nu haa tiksuu nu jedhanii tole jennee gaafa nuti tiksinu immoo warruma nu haa tiksuu jedhe santu galgala as deebi'ee waraana kana waraanaa ture jedhee dubbata beektee wanti wal faallessu saa tokko keessa taasaa jechuudha. Awwalam dubbata waan gurguddoo lama irraa dubbachuuf tajalqaba muummichi ministeera waan agamiin mo'atame waan jedhu muummichi ministeera waraan qofaan hin mo'atamne muummichi ministeera waraanaan hin mo'atame sirriitti tumamee salphifamee gartee lubbuu namoota hedduu gabbaree baqatee finfinnee deebi'e mo'atame absolutely tumtee midhaasitee amansiiftee mo'ate TPLF sababii fi waraan mo'achuu dandeetteef maali gaafiin guddoon sun ta'uu qabdi Abrahaam Yohaane inni khalees muummichi ministeera dubbatu maashinoota gurguddoo isaan qaban barbadeessine jirra meeshaarra wanneen jirra TPLF sabab maashinaatii miti yookaan meeshaa gurguddoo zuufaa misaalifa qabaachuuf miti khasii mo'achuu dandeetteef sabab lama mo'achuu dandeette tokko waraani TPLF abii waliin godhaturtu waraan kaayooti namni kaayoof loluuf namni miindaaf lolu yookaan buddeena lolu garagarummaa jechuudha Abiy Ahmed angoofitti uffata kaayoon qaba waraani ammoo inni erga dhaqee Tigraay wal lola ture jiraachuuf yookaan miindaaf yookaan memberos waan ta'eef carraa bira waan hin qabneef dhaqee lola ture TPLF ammoo maal kaayoo uummati isaanii gudeedamuu jira qabeenyi warra barbadaa'uu jira rakkoo jajjabduu kee jiranii as a seat as a nation yookaan akka uummatuuf danda'e tokko lubbuun turuuf waraan kaayoo godhu jechuudha yemoot shirat tigil jedhanii warri afaan Amaariffaa jedhuun kan siifi dhabrish kanaafu TPLF kaayoof lola turte gareen Abiy Ahmed ammoo maani ergama biyyitti kan raawwachiisuuf dhaqee jechuudha namni kaayoof loluuf kabuddeena lolu wal qixxee waan hin taaneef TPLF milkooftatumte fakkeenya dhibisanii kenna Afgaanistaan keessatti Ameerikaan waggoota 20 oliif garee Talibaan lola turte Ameerikaa jechuun biyya addunyaa irraa abba feetu duqqeet godhuu dandeettu garuu dhumirra dadhabdee waggaa 20 booda loltoota hedduu luus goote gallakkifte baatee jechuudha Afgaanistaan keessa ba'uu fagam piroosgoosatti gubbaa jirtu hedduu iyya gallakkifte Talibaan kaayoo waan loltuuf Ameerikaa tumtee ofirra baafte Ameerikaan ammoo maal seete mo'atamu siin dhossine inda geettaa miti Ameerikaan ifuma dubbattee jechuudha loltoota gatii kaffaluu hin qabne gatii baay'ee kaffalee jira
keessa baay'ee amante baatee jechuudha. Abiy Ahmad gama isaatiin laal waan tokko sittima tokkoffaa dippiloomaasii nyaatame addunyaa firtoo hin qabu. Isaayyaas Afwerqi tafe Isaayyaas illee nama biyyiin baqata. 100% I'm sure in baqate jechuudha. Lamaffaa waraanaan TPLF garaftee deebita jirti. Tasadeessoo sappoortarii biyyi keessa qabu sabab sobir deddeebi'ee sobee dhabee jira jechuudha. Opidiyoo keessa yookaan bilxiginna keessa warri duri Facebook irratti bayii namarraa sawaachifee dadhaban raayyaan dhufee misoomaan juunta dhabamsiise dhufaanii remix godhamu maqaa dhibiinam albeemii sobaa hin baasini totally waan sadeeniin iyyuu nyaatamee jechuudha. Namni Abiy Ahmad waa tokko san deema 100% Abiy Ahmad agulubbuun kee jirtu yookaan gareen isatu nam sobuuf yaaltu nam uumataa miti warri by the way mata ofiitu un soba ofii soba ati namni ofii sobu beekta ofii soba jechuudha nam dhufe sobsitti mee sobi kan fudhadhu yookaan si jeesa akka soban beekta soba garuu naaman fudhadhii jedhee akkas waan taateefi dippiloomaasii illee waraana illee aamilee illee guutuma guutu injifatame midhaasite injifate TPLF farmaa dhaabattee itti dhufa booda. TPLF beektaa namoonni yeroo tokko waa'ee dhimmoota Tigraay jiru kana gaafa kaasnu TPLF egaa barbadeessuu keessatti uummanni Oromoo wanti inni kafale waan tokko lama jettu miti egaa Abiy Ahmedii fi warri isaan fakkaatan dhufanii barcumarraa haa ta'an malee uummata Oromootu qabsuma uummata Oromootiin kan TPLFs maqalee saniitiin seente egaa yeroo ammaa kanas Abiyyiin caalaa akka uummata Oromoo yookaan immoo hawaasa Oromoo bal'aatti akka TPLF baduuf namni barbaadu hin jiru ta'uu garuu waan dhugaa jirtu dubbachuun osoo jiru egaa namni mana ofii keessatti hin taane namni uummata ofiitiif hin taane jiru gaarii hin jiraadha barcumaan kiyya akkuma naa'oo ta'a wanti jedhamee yaadamu sirrii akka hin taane jechuumaaf akka simbiraan geenyus akka nuuf hubattaniif barbaanneeti. Oromooni sirnarra qabsaa sirni sun immoo sirna TPLFiin hoogganamu warri kun immoo warra uummata Tigraay irra qabsaa uummata Tigraay fixa ba'an jechuudha. Kuni waraan koozii waraanichaa maali ka ture ka guyyoon jedhu tokko barcuma lammeessoo immoo Itoophiyaa Minilikii fi Itoophiyaa Haile Sillaasee isee faarsaa turan sana deebisuu fi faallaasaa immoo Itoophiyaa disintegrate gochaa jiran Itoophiyaa diigamuu malti ka jedhu amma probability Itoophiyaa diigamuu percentii guddaadhaan dhufaa jira. Duumessisaa baay'ee dhufaa jira namni xiinxaltooti baay'een Itoophiyaan diigamuu malti ka jedhu irra walii galan. Kabira Abiy ka Tigraay keessaa bahe gara kasaaraa waraana kanaatti osoo dhufin dura uummati Tigraay waraana keenya gariin boojee ammunition jechuun hidhannoo irraa saamaa jira. Kun immoo waan dargii keessatti ta'aa turedha. Kanaaf achi baanee jechuun hidhannoo farka nurkatti haftellee hunda kenninee kasaaraa guddaatti deemurra dafnee keessaa baanee da'oo kabira dajan attaan jedhani da'oo dhabne da'oon uummata Tigraay da'oo isaan hin turre jechuudha diina tureef jechuudha. Kanaaf waraanni sun waraana uummata Tigraay irratti qaxxeeffate kayyeeffate jechuudha. Tokko sanaaf baanii waraana akkanaa hin mootummaan immoo waraana akkasii hiika qaba Itoophiyaa fi faayidaa qaba ka jedhu irratti namoota siyaasaa Oromoo irra deddeebiinee waan kana haasaa turan Jawaar Mohammed Profeesar Mararaa Guddinaa Koloneel Gammachuu fa'aa dabalatee Itoophiyaa waraana akkasii mo'achuu akka hin dandeenye irra deddeebiinee osoo waraanni kun illee eegaliin haasawaa turanii viidiyoo sana gabaabsinee fudhannee kasaaraa waraana kanaatti deebina. ግን የትግራይን መንግስት የትግራይን ክልል በጉልበት አንበረክካለሁ ብሎ የሚሄድን ኃይል ግን ሁሉም አንድ ሆነው ነው የሚታገሉት። ላይገባቸው ይችላል። አይ ነው የናሽናሊዝም እንዴት እንደሚሰራ ስለማቅ ህወሓትን አጥብቀው የሚተቹት ኃይሎች ሳይቀሩ በክልሉ ላይ በጉልበት እንሄዳለን ብሎ የፌደራልም ሆነ የሌሎች ኃይሎች የሚሞክሩ ከሆነ አንድ ሆነው ነው የሚታገሉት። ይህ ደግሞ ሀገርን ወደ ብጥብጥ ወደ ግጭት ወራል መልሳቸውና ከመቼም ታሪክ መማር ካልቻሉ ኤርትራን መሞከር ጣሊያን ከዚህ ከለቀቀ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተቀላቅላ ነበር። ሁለት የኤርትራ ቡድን ነበር ያለው ማለት ይቻላል። አንዱ ቡድን ጠንከር ያለ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር የሚፈልግ ሌላው ደግሞ የማይፈልግ በጉልበት ጨፍልቀው ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ሲቀይሯት ማዕከላዊ መንግስት የሚደግፈው ሳይቀር በአንድነት ለትግራይ ለኤርትራ ነፃነት ታገለ፣ ወደቀ፣ አሸነፈ፣ ሀገር መሰረተ። በዛ ሂደት ውስጥ በመቶ ሺዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለቀ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከትግራይ ጋር የሚደረገው ግብግብ
አያስፈልግም። የሀገር ህዝብ አንድ ነገር ማወቅ መቻል አለበት። በጉልበት አንድን ህዝብ እጅ ማሰጠት ፈጽሞ አይቻልም። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ በጉልበት እጅ ለማሰጠት መሄድ ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው። ከዛ ይልቅ ሁሉም ወደ ፖለቲካ ምህዳሩ መጥቶ መደራደሩ የሚያዋጣው መንግስት ከህዝብና ጉዳዩ ከመመለከታቸው ጉዳዮች ኃይሎች ጋር ሆኖ ጦርነት ማቆም አለበት፣ መደራደር አለበት። ይሄን ጦርነት አይጨርስም ኢትዮጵያ መንግስት ልባርክ በሰባዎቹ እኛ ገና ትናንሽ ህፃኖች እያለን ሶማሌ ኢፍትሐዊ ጦርነት አወጀች ኢትዮጵያ ላይ ወረራ አካሄደች። በመሰረቱ ኢትዮጵያ የነበራት ሰራዊት 3-4 ክፍለ ጦር ነበር መደበኛ ሰራዊት። የኢትዮጵያ ገበሬ ነው ተዋጋው። አብዛኛው በህይወት አልተመለሰም፣ አሸንፏል። ገብታ ያው ሰራዊት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲሄድ አላሸነፈም። እሱ ሰራዊት ሶማሌን ያንበረከከው ሰራዊት ታንኮችን፣ መድፎችን፣ ጄቶችን የታጠቀ የመንግስት ሰራዊት ያሸነፈው የኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራና ትግራይ ሄዶ ግን ማሸነፍ አልቻለም። ገብቶሃል? ጦርነት ፍትሃዊና ኢፍትሃዊ የሚባል ነገር አለ። ጦርነት ውስጥ እውነትና እውነት ያልሆነ ነገር አለ። እውነት ያሸንፋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት በታሪኩ የእርስ በርስ ጦርነትን አሸንፏል። በወራሪ ግን ተሸንፏል። ሐሳብ ገብቷል? በባዕድ ወራሪ ተሸንፏል። በእርስ በርስ ጦርነት አሸንፏል። አሁን አንተ እግዚአብሔር ያሳይ አሁን ከዚህ ወጥተህ ቆርጠህ ወስነህ እኔን ለመዋጋት ትነሳለህ። ምን አድርገህ ምን በድዬህ ለምን ወንድሜ የሚል ይመጣል። ላትናገር ትችላለህ። በቃል አውጥተህ ላትናገር ትችላለህ። ይሄ ነገር አያልቅም። ይሄ ጦርነት ነግሬያቸዋለሁ። ለዶክተር አብይም ለለማም ነግሬያቸዋለሁ። ይሄን ጦርነት አትጨርሱት። ማን ያሸንፋል ለጊዜው እንተወው። ተሸናፊው የኢትዮጵያ ህዝብ በመሃል ገብታ ተሸናፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ይጎዳል፣ ሰላም ያጣል። ይሄ ሰብአዊ መብት ጥሰቱ ከዚህ የሚመነጭ ነው። ይሄ ጦርነት መቆም አለበት። ኦጋኖኒ ኩነን ከራ ዱበታ ቱራን ኮሎኔል ገመቹን ዋይ ሎላ ሊጣ ኦሮሚያቲ ፊ ኪባ ኦሮሚያ ቱሬ ዋን ቱደራ ዱበታ ቱሬ ሞቱማ ሎላ ሞዋቹ ኢንሴን እንደንደየ ከሰኔ ሎላ ካና ደፌ ዳቤ ገደማ ይጥሩ ቀባ ከጀዱዳ ጀዋር ከዱበቴሞ ወልማ ገለት ገርካ በኢትዮጵያት ሎሊ ደሙ ሎላ ሞቱማ ሞዋቹ እንደንደኘ ሎሊ ኩኒሞ ሎላ ዲነረት ደሙ ሚቲ ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ሲቪል ዋር ፈረንጂን ሎላ ወሎጅት ማለ ሎላ ዲነረት ጥየፈተሚቲ ኦላልቱ አመለታናን ኮዚ ወራኒቻ ሶላልተ ደብሴ ኮንሲኩዌንሲ ወራኒ ኩን አቀብሲሴ ሶላልተ ሎላ ዲነረት ጥየፈተ ሶንታኔ ሎላ ኢትዮጵያን ትከሳርቴ አመለታና ሎሊ ኩን ትውፌ ታናን ኢትዮጵያ ከሳራ ማለ ቃምኒ እንጂፈታ ሙለ እንጂሩ በዋሎ ለከነላ አለ አርጋሙ እንጂሩ ፈሊቶ ኪቲን አራራፊ መሪ ደባይዲ አመስታና እንጀቹ አብራም የሮዳ ኩምቤኑቲ ሞሚቺ ሚኒስተር አናሚስ ጫላ ኢትዮጵያ ፋርስ እንጂሩ አፋኒ warri kulleeni juwaar faalleen gammachuu oromoon kamiyyuu yookaan namni bisuuni tacuftinu wambiyya dubbata. Muummichi ministeera Asaarraa ammoo nama gisi caalaa Itoophiyaa jaalatiin jiru Asaatti akkasi. Praktikaali ammoo badii Itoophiyaatiif sabab ta'e argamee jechuudha. Akkam sabab ta'e argame Itoophiyaa itti farsim jechuudha kanaan beekamu muummichi ministeera Itoophiyaa itti farsimti qaxxilaalleech warri Itoophiyaa diiguuf dhufu isaanuma bada maani jedha. Namni Itoophiyaa karoorfatee Itoophiyaa diiguuf hojjeta. Gareen karoorfatee Itoophiyaa diiguuf hojjetin jirtu. Okay, ak biyyiteen seef tolchina khara khamiin tolchuu qabnaa jedhee yaad dhiyees malee namni Itoophiyaa dhee balleessa hin jirtu. Garuu Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin garee si haadhuuf dhuftu, garee si saamtu, garee si jeeftu, lubbuun jiraachuu ofirra dhowwuun ofirra ittisuun masti taati jechuudha. Waraan lachuu fudhadhu waraana koloneel Gammachuu Ayyaanaa raasa'u jiru, Kajuwaar raasa'u jiru. Waraani lachuu Oromiyaa fi Tigraay keessa waraani jalqabee ent mo'ati. Mootummaan itti khasaaru lammiilee nagaa gaaga'u malee khamiin milkaa'u. Waraan bilisummaa Oromoo walii waggaa sadiin dur walaanaa hin barbadeessinaa qe'ama buumnaa jedhe. Waraani bilisummaa Oromoo khabar badaa kan lakkoofsi isaa dabala dhufi. Gaagamuumatti dhaqqabu dabala dhufi. Lubbuna medduu gaagaa qabeenyuumata barbadaa. Okay? Waraan Tigraay kadumno. Waraan Tigraay itini Itoophiyaa atti ganattalim jechi dhuma sun calla pointi naa qabad. Itoophiyaan atti ganattalim digamuu yoo jalqabde jechuudha. Akkamiin digamuun isii jalqabde
bulchiis tokko jala bulti Itoophiyaa jechuun qaam tokko bulchaan isii tokko mootummaan Abiy Ahmad garee isa tati Maqalee bakka buutee biyya gantu qabatee keessa ba'ee jira jechuudha tootaalii ba'ee jira kanaafuu Tigraay garee shiftaa bulchuu jira jechuudha mootummaan shifteedhaayyuu labsee miti gareen sunin terroristiidhaan eegi labsan mootummaa Itoophiyaatiin wama maltiin qabdu jechuudha am ibsi ganam kan ministeerii barnoota baas tokko argee jira ibsi sun guddoo shakkii keenya galche maal jedha ministeerii barnoota barattoota yuunivarsiitii Tigraay keessa jiran ramadaman dhimmi isaanii mootummaan irra mari'achuu jira san beeksisa maalti ta'uuf deemseeta muummichi ministeera jechiisa irraa abdii kutatee jira jechiisa akkasii taandeessitaan godhe Maqalee bakka ammaanachi yeximoona gizee kenninaafiyee atmoltoota injifatamneedha mootummaan deebise garee walaatuun tokko laf gallakiftee fi bulchiisan yasi boojite chubbita lafa faayii deeffatte kanaafuu diigamsi Itoophiyaa ya jalqabee already it's already started akkamiin started godha TPLF ammaanachi deebitee Amaar waliin bulti mootummaa naannoo Amaara waliin biyyi tokko taate bulti TPLF admach mootummaa Finfinnee taa'u 6 kiiloo taa'u irra ajaj fudhattee waliin bulti ta'uu dandeettu jechuudha. Kanaafuu naannoon tokko harki tokko Itoophiyaa harki tokko yookaan lukti tokko jechuun ni dandeenya. Lukti tokko irra citti. Kanaafuu lukti taa yoom citti malee gaafiini diigamsi Itoophiyaa jalqabee jira. Ana akkasii taandeessaan godhu. Kaan ammoo lammeessoo hattisii dhufuu danda'u waraan kan eenyu jalqabee muummichi ministeera hundaan waladhi. At the same time garee cufaan. Oromiyaa keessatti waraan bilisummaa Oromootiin waladhe Tigraay maanii waladhe arma poolitikanyooti jiru. War siyaasaa kaas gargaaruu danda'an ida gure khani jese khani dhabamsiise jechu finally successful waan ta'e fakkaate ture probably khara cufa marfame diplomasiin kuf birri tokko namee kennuuf hin jiru waraan gamlachuu jiruun iyyuu ka Oromiyaatiin illee akkuma injifate jechuu dandeetta naannoo Oromiyaa bakka iddoo fudhattutti bakka rebels groupii kun keechochoot mootummaan lafa inni seenne baay'at fakkeenyaaf lafa kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa mootummaan confidence hin dhaqee waan tolchee galuu hin danda'u kanaafuu biyyiti harka mootummaan jirtu jechuudha Itoophiyaan empire dabaanii ijaaramti empire afaan qawweetiin ijaaram haqi dabirratti ijaaramtu waan taateef diigumsi siyaa jalqabee jechuudha akkamitti obbaa waan jedhu hin beeknu walumaan daawwanne. Egaa Abiy Ahmed Itoophiyaatti farsimaa jedhu malee argatuma jira akkuma isin jettanidha amma yeroo baay'ee haasaa isaa keessatti Tigraay hin ce'ee waa'ee Eertiraa gaafa inni haasawu argita Eertiraa Tigraay sultaan afaan Eertiraa nutti dhiyaattu waa'ee dhimma Tigraay Eertiraa gaafa haasawu argita waa'ee Tigraay dhiisee dhimmi Tigraay nun galchu amma booddee xummuuna ጊዜ ሰጥተናቸዋል amma booda uummannis tasgabbaa'ee ilaalee waan isa fayyaduuf waan isa hin fayyadne haa argu waan jedhu fakkaatanii haaluma fakkaatuun immoo tajaajila bishaanii ifaa telekoomii wal qabatee baankiin tajaajila tokkos egaa naannoo sanitti akka hin jirre himamaati jira egaa yoo laaltu nama mataa gaafa laalu nageenyumti inni Eertiraa wajjin buuseeyyuu egaa TPLFin humna dhabsiisuudhaaf warra የጠላት ዘመዴን akkuma jedhan san egaa Eertiraaf Tigraay jaalalli isaaniis ta'ee tokkummaan isaanii waraana asiin dura tureen hedduu laafee jira waan ta'eef kanuma yaadellee waan nageenya san uumeessin fakkaatadha namoonni sirraasaa jiru. Araarri Itoo Eertiraa araara sobaati baay'ee araara sobaa wasiin jedhu michuma Abiy Ahmed fi Isaayyaas malee gatiin qabu because eenyu daangeessa Eertiraa wanti dhufe nam lamaa Tigraay daangeessa michuma gaariin silaa michuma uummataa ture diplomasiin yookiin hariiroon biyyoota lamaanii jechuudha amma uummati lamaan walitti dhufu Tigraay fi Eertiraa fi Amaara walitti dhufa mooree eessa akkamitti uummanni kun walitti dhufee araara bu'ee jetta immoo diinummaan hin dabaleem diinummaa waraana Itiyoo Eertiraa booda caalaa diinummaa isaa ammaatu Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jira. Abiy Ahmed yeroo baay'ee irra deddeebiin Itoophiyaatti farsin Itoophiyaa jecha speechii godhu keessatti Itoophiyaa yeroo meeqa tuqee jedhanii warri miidiyaa Habashaa kun irra deddeebi'anii kaasu Itoophiyaa jecha jedhu yeroo meeqa waame ka jedhu fa'a jechuun jaalalli Itoophiyaa isa hoota jechuudha. Itoophiyaan kan diigamtu afaaniin yookiin immoo kan ijaaramtu afaaniin miti hojiidhaan. Namichi Lidatu Ayyaanoo natti fakkaata Itoophiyaa naashinaalistii yookiin sabboonummaa Itoophiyaa qabaa jedhanii gaafannaan sabboonummaa barcumaa malee sabboonummaa Itoophiyaa waan qabu natti fakkaatu jedhe Lidatu jedhe waan kana. So amma yoo laaltu fakkeenyaaf amma Itoophiyaatti farsim jecha Tigraay nearly biyya ta'uudhaaf de facto state mootummaa lama Tigraay mootummaa of danda'eera akka Somaliland akka Puntland ta'uu jirti yookiin maallaqa ofii maxxanfachuu dandeessi humna waraanaa ofii ijaarratanii jiran TDF Tigray Defense Force isti amma fakkeenyaaf barattoota yuunivarsiitii maqaa dhoofti maallaqa maqaa dhoofne mani maallaqa wal fakkaata fayyadamna
jechuun mootummaa tokkomi garuu waa'ee Tigraay nu galchu jedhanii baacaan hin dubbata. Reedwaan waa'ee Tigraay nu galchu sicheedha. Abiy Ahmed waa'ee Tigraay sichi nu galchu. So Itoophiyaan Abiy faarsu tamii jechuun Itoophiyaan hin diigamtu jedhee kan inni deeyilii dhaadatuun kun barcuma isaati. Barcuma isaati. Kabarri malseedhaan san jedhu naannoo fi barbaadu. Tokko itti daroo fi waan midhaaddu waan kaate baaba. Tokkummaa dubbiin filaasuun tibatti pooyinti sun tutte irra deebite. Itoophiyaa fi Eertiraa waliin galle walillee galuu hin dandeettu. Maaliif jennaan Abiyyii fi Isaayyaas walii galanii jiran. That's great. Eertiraa fi Tigreen ganda hedduu wal balleessaa baate diiwwaliiti walii galuu hin dandeenye. Tokkummaan uumamuu kan danda'e tokkummaa uummati ittaman. Yoo giraawundi beezi TPLF loltootii United Arab Emirates drone irratti hirmaattee jirti. Eertiraan warra lola turte Amaartii loltoota bobbaafte lola turte warri federaalaa naannoo cufirra qotiyyoo Oromoo warri nyaatee cuftachuun dhaqa. Akkanaa miti. TPLF ammoo kophaaf loltee umirratti injifatti clear ani injifatti midhaasite injifatte maaliif injifatte waatette TPLF uummata Oromoo bira bineensi uummata Itoophiyaa biratti yakka hojjechaa turte uummata fi bira garuu kabaji qabdi okay ground at man kan keessa ground at on qabaanne olla nama dhaqee waan namni niituu fi injabeeffanne niitii nam bira dhaqee biriyoo odeessaa oole gatiin qabaattu jechuudha kanaafuu wanni ta'u jira adoo Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltellee Itoophiyaan amma chilaal adoo muummichi ministeera dhaqee Tigraayillee qiyama buusee warti beelli cufallee hidhanii fixanii warra tikee jirullee qabanii galchanii Itoophiyaa yaa'u diigamti. Maaliif diigamti? Tigree tammachi dhalata Tigree tokko tammachi Amaaraa waliigalee Amaar waliin jiraata. So obboleeyyan jedhe waliin jiraata. In danda'amtu. Dhalata Oromoo tokko Amaaraa wal jaalatee waliin jiraata. In danda'am. Ta'uutti hin jirtu practical argina jirra bitta. Practical argina jirra. Kanaafuu tokkummaa Itoophiyaa warri balleesse the little care about Ethiopia by the way. Akka sedhetti naman warra maanta namni gubba jiru Itoophiyaa dhimmirran qabu. Shakkin wanni warri asa cufti just for drama. Sob anduri addunyaa irratti sadarkaa sobaatiin miidiyaa Itoophiyaa tokko fagoodha. Amma immoo biltsiginnaan miidiyaa Itoophiyaa illee caalaa sobduu beetta ilsoodaan dhiqattee waan rabbiin jibbu cufa sobdu. Isaan sobduu akkana argee hin beeku. Itoophiyaan Itoophiyaa jechuu yaamuu hin dandeenye bakka. Naannoo Amaaraalleen keessa baata. Khataan daawwadhaan who is next gaafiin suna enti taane Itoophiyaa irra godaana miliita kuchite jira inni Abiy Ahmed sega kana beekaafi naannoo sun egaa amma naannoo sanitti wanti deemaa jiru qabachuu waan dandeenye fookamoo control gochuu waan dandeenyeef dhimmoota amma ilaallatan yookaan wanti priority kennamuu fi qabu jira waan ta'eef egaa gara biraatti sokkinee jirra kan jedhaniif kasaaraa waraana kanaa kaasuun baay'ee barbaachisaadha amma gara fuulduraatti egaa mootummaan kun yoo itti gaafatamummaan itti dhagaame waraana kana keessatti yoo waraanni dhaabbate kasaara kana himuu danda'e ummati baruufillee mirga qaba. Itoophiyaa dhagam kasaarte ka jedhu. Tigraay keessatti opereeshinii Alulaa jedhamu kamarsaan lamaan guyyoota 10 gaggeeffame qofa odeeffannoon akka jirutti nama 29,000 miseensota waraanaa 29,000 qofatu caalan tobba'ee jedhanii kadhume. Military division 5 wayyaaneen akka himtutti gara kutaalee waraanaa 7 fidheetti kutaalee waraanaa 5tu dhume jedhan. Sanneen gari caalan gaa akkasinitti Northern Command yookiin ajaja kaabaa kana keessa Itoophiyaan guddaa kan qabdu makaanaayizdi kiflatorii hedduutu dhabame jechuudha. Konvooyii yookiin maal jedhanii birat labbas ka jedhan kana gara 300 boojinee jedhan. Immoo kasaaraa waraana kana keessa ture kanamaa. Kaumma namaa jechuun karaa Tigraay keessa namni miseensa waraanaa akka ta'e warri lolle daa'imman dhiirri dubartii shamarran lakkoofsi dhume haga yoonaan beekamu is too much in thousands tens of thousands karaa militarii kan waliin beeknu United Arab Emirates drone ka fayyadaman gar caalaan isaanii Northern Command kana mechanized division ka jedhamu balleessuudhaaf baay'ee nama caalaa meeshaalee waraanaa achi baasuu hin dandeenye dhaamsuudhaaf kan itti fayyadaman meeshaalee kana balleessuudhaaf immoo baay'ee proxy war United Arab Emirates wajjin walii ta'anii Egypt meeshaalee waraanaa sana balleessuuf tarii qooda keessaa qabdi ka jedhu political analystiin tokko dubbataa jira.
Egypt achi keessa interesti qabaachuu kabira karaa siyaasaa amma misinformation deemaa jiru kuni karaa siyaasaa mo'atamuu isaaniiti odeessa sobaa karaa absaa jiranii injifannoo dippiloomasii karaa mo'atamummaan dippiloomasii lakkoofsan qabu mootummaan Itoophiyaa amma addunyaarraa amantaa dhabee jira guutumatti jechuudha so tokko lama jette ibsuun dandeessu jechuudha kasaaraa waraanaa asirratti titiidar kasaara waraanni kun kasaaraan aganuma that's my question amma mootummaan akkamitti ibsa unilateral ceasefire nami jidduun see warrumatti numatti waraan dhaabee jedhe gartokke waraanni Tigraay waraanaan dhaabuun fedha warri dhaabuun fedha kanumatti warrum Itoophiyaa kana walii galee yaayii waraan dhaabnee jedhe TPLF waraan dhaabdi that's the question waraan malee dhaaban mootummaan Itoophiyaatti waraan dhaabee xeeruuti malee waraan hin dhaabne akkam hin dhaabini agamma dhaadachuu jira anytime deebinee maqalee seenaa jedhe dhaadachuu jira tokko lammeessoo internetii communicationii Tigraay kee jirtu cufa jira jechuudha kanaafuu bishaan ibsaa wanna adda adda citta jirte jechuudha waraana jechuun qawwee qofaan nam loluu miti TPLF akka dhumnu TPLF yeroo tokko jechuun mootummaan Itoophiyaa sobdu jedhe namatti mun fedhin danda'a ammachi jechuun nam sammuu qabu nami sammuu hin qabne blindly harka dhaanu it's good for them harka dhaanu garuu wani na salphachiisa loltoota bobbaafte beel namna rajjeesette loltoota bobbaafte yoo jeesisuuf ergitu loltoota hanke yoo isaan qabamanii qiyaama argan harka walitti hidhanii miidiyaa gubbaatti baasanii itti taphatanii nurraan qabne yaa journalist at gaazexeessitu yookaan gaazexeessanu evidence mata manamiti solution biran kam jalto wanni achi walti qabani jumla walto fansuni qotiyo Oromooti mit qotiyo Oromo nyaatamti nyaate fit wataadare sunet wanni sun ilmi namaa sun ammoo loltoota Itoophiyaati bakka dhufan maqaa ofii machuu jiran by thousands walti qabani moonaa walti galchuu jiranii jechuudha gaafa nami jeefta nama dhattu loltoota hanke gaafa ammoo isaan qabamanii yonnedhani namni nurra qabamin jiru ta'uu akkata loltoota Itoophiyaa ado TPLF dhuftatti Finfinnee haate tam taamilee lola inni ture waraan koodiin qabtaa waa inu battee jechuudha baqachuu callamach TPLF dhaadachuu jirti strike goonaayet itti fufnaayet waraan amma warqaayi tagade baanan sun anam Amaaraaf nay I really feel bad for Amaras TPLF wasitti loltoota Itoophiyaa meeshaa barbadeessuuf deemtee miti TPLF ammaanach meeshaaf dhibi qabdee yaadu because Itoophiyaa diinisi Gibxa faamiti Suudaan faamiti warri cufti meeshaan supportaachu inni meeshaan qabdu Itoophiyaa meeshaa mufi balleessa kanaaf maal gooteeta gisiggaasa jalqabdi jechuudha look muummichi ministeera dhimmi Itoophiyaa keessa bahe durii mootummaa Haile Sillaasee akka dargee akka Minilik hundeessu suyyaayu dhaamtabdiin dukkanoofte jirti bakka Itoophiyaan diigamaa jalqabu lafa barcuma ofiitti sun danda'amach maaliif dadhabsiin jedhe loltooti Itoophiyaa mooraa loltiin jirtu jechuudha bakka shimfati maal jedhani afaan Oromooti mootamu amine leeriya mootamte jechuudha ammaanach baqachuu calla TPLF 100% waan kana shakkiin qabu TPLF maqalee Finfinnee seentee mootummaa Finfinneen irrukutti warri kun warqaawolol dhuga dubbachuuf biikeenya lafaat dhuga amanuu qaba asii waa jidduutti siiseedha by the way amma loli warri kun amma akka Finfinnee dhufanii amma gana wanni adda bahin jiru tokkoffaa jarri amma siijin yookiin fottoqanii biyya jaaruu kan danda'u kan jedhu jira dhaadannoon immoo haga Eritrea deemnee haga Asmaraa lolla kan jedhu jira Amaarri sadarkaa itti yaaddoon nuuf hin taane irraan haga geenye cabsinutti illolla kan jedhu ka Geetaachoo Raddaa fa'aa dhaadhatanii jira lolli kuni lola sichi jirutu guddaadha lola sichi jiru guddaadha maaliif aktariin baay'ee amma lola kan Sigalee amma TPLF deeggarsa humanitarian access warri gaafataa jiran kun deeggarsa waraanaalee kennuufii danda'u. Sigalee TPLF as keessa jirti lola kana keessa Amaara police Amaaraan humni Amaara jedhamu ka Amaara militia Amaara police Amaara special police wajjin kun lollu. Kasadeessoo loltooti Eritrea ammallee Tigraay irraa yaaddoo qabu hin lolu. TDF hin lolti humni federaalaa hin lolu. Aktarii lola kana baay'eedha jechuudha. Daangaan Amaaraa fi Tigraay gara fuulduraatti it will war torn region ta'uu danda'a jechuudha. Sanaaf akka guyyoon kaase ummati illee keessa jira lola kana keessa. Uummanni Tigraay lola buutu loluu Amaari loluu dandeessi lola hamaatu deemuu danda'a. Sanaaf gara fuulduraatti lola hamaatu deemuu danda'a. Lola kana keessatti eenyu mo'ata? Abiy mo'adde kan jedhu yoo TPLF cabsedha. Cabsuu hin danda'u. Wayyaaneen immoo
tokko yoo waraana Itoophiyaa kana sadarkaa isaaniif tireetii ta'uu hin dandeenyetti cabsinaa jedhu. At least immoo haga masaraa 4 kiilootti hawwii qabaatu dandeessi. Injifannoo isaanii kana lamaan. Sigalee waraana Itoophiyaa fi waraana isaaniif yaaddoo ta'e hunduma sadarkaa isaaniif yaaddoon ta'een gahu masaraa 4 kiiloo gahu. Sigalee kan lamaaniif lolti sigalee. Yoo argite amma haga walirraa fagaatu namichi TPLF cabsu waan yaadamne amma sitti waan yaadamu hin dandeenye. Kanaafu lolli kun lola dhumuu hin dandeenye. Lolli kun kan dhumu yoo araarri jiraatee fi nagaan jiraate. warri TPLF